Namoota gurguddoo joobirarraa yoo baranne nu gargaaran saddeettama. Isaan keessaa inni tokkoffaan joobirri milkaa'ina darbetti hin amanu. Joobirri milkaa'ina qaama biraa, milkaa'ina namni kan biraan hojjetee fi fide, milkaa'ina akaakaansaa hojjetee fi fide, milkaa'ina eessumni isaa hojjetee fi fide, milkaa'ina diinni isaa hojjetee fide gonkumaa akka hin amanu. Kanarraa kan barru kan ilaallu amala joobiraa keessaa inni milkaa'ina darbee akka inni hin fayyadamne nutti agarsiisu joobirri wanta du'aa yoo arge hin nyaatu. Wanta yookaan qurxummii duutuu lafatti yoo arge yookaan bosonuu duutuu lafatti yoo arge yookaan kuruphee ajjeefamte jirtu yoo arge yeroo isheen duutuu hin argine taanaan joobirri nyaachuu hin danda'u. Kun kan nutti agarsiisu joobirri milkaa'ina kaleessaa gonkumaa akka fayyadamuu hin dandeenyedha. Milkaa'inni darbee dadhabbii joobiraa hin gaafatu. Akka tasaa kuruphee duutuu tokkotti yoo dhaqee akkamitti kurupheetti maal akka isheen fakkaattu, akkamitti akka isheen jirtu, eessaa maal akkamitti dhufte, akkamittiin akka duute hin agarre taanaan ittiin tolu joobiratti waan duutu jechuudha. Kanaaf dadhabbii ati keessa dabarte, dadhabbii ati keessa dabartu hundumtinuu mul'ata kee utubu. Karaa ati keessa dabartu hundumtinuu, daandii ati keessa dabartu hundumtinuu waa itti rakkattee wanta tamma nyaataa jirtu hundumtinuu humna kaleessaa isa har'aatiif utubaa ta'u. Humni kee inni kaleessaa isa har'aatiif utubaa yoo ta'e inni har'aa immoo isa boriitiif utubaa ta'a. Wanti dadhabbii si gaafatu gaa kaleessa dadhabbii wayii qabda taanaan har'arraa nyaataa jirta jechuudha. Har'arraa nyaataa jirta taanaan dadhabbiin kaleessaaf inni irraa walitti utubamee bareedina boriitiif gargaara. Joobirri isa kana waan amanuuf kaleessa isaa osoo hin beekin wanta kan biraadhaan dadhabamee kan dhufe itti fayyadamuu hin danda'u. Because joobirri yeroo hundumaa waa'ee fuuldura isaatiif dhiphata, waa'ee fuuldura isaatiif yaadda, waa'ee amma isaatiif yaadda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amalli nuyi joobirarraa barannu inni guddaan dadhabbii nama kan biraatiin hojjetamee saksesii nama kan biraa kan ta'e siif garuu amma itti fayyadamaa kan jirtu. Namni kan biraan itti dadhabee nuyi garuu irratti fayyadamaa jirra yoo ta'e akka joobiraatti, akka ilaalcha joobiraatti kun cubbuudha. Wanta du'aa nyaachaa jirra jechuudha. Kanaaf joobirarraa kan inni barannu ofii keenya itti dadhabnee, ofii keenya itti rakkannee, dhamaatii nu gaafachuu qabu hundumaa dhamaanee, dhama'uu hundumaa dhabaanee, dafqa hundumaa buusnee, humna hundumaa itti baasnee, humni nu itti baafneef dhamaatii nu dhamaane kun hundumtinuu immoo egeree keenyaaf, mul'ata keenyaaf, borii keenyaaf akka nu fayyadatu tolchinee itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf qurxummiin duute tokko, qurxummiin duutee lafa jirtu tokko, bosonuun duutee lafa jirtu tokko, kurupheen duutee lafa jirtu tokko joobiraaf nyaata ta'uu hin dandeessu. Joobiraaf nyaanni lubbuudhaan kan jirtu, qurxummii lubbuudhaan jirtu, joobiraaf nyaanni bosonuudhaan lubbuudhaan jiru, joobiraaf nyaanni hoolaa lubbuudhaan jirtu, joobiraaf nyaanni kuruphee lubbuu isheetiin deemaa jirtudha. Humna isa caalu, humna isa hin caalu haa dandeessus hin danda'e joobirri jara warra amma jiraachaa jirtu right now living warra jedhaman qabatee nyaachuudha. Kana jechuun joobirri humna isaa kan inni yoo irratti dhangalaase malee dadhabbii isaa, teeknika isaa yookaan immoo dandeettii isaa yookaan immoo tooftaa ittiin qabatee nyaachuu barbaadu sana appilaaye yoo hin goone, yoo teest of hin goone, yoo riiteest of hin goone, yeroo humna isaa isa madaalu ta'e nyaachuu hin danda'u. Kanaaf obboleessoo yookaan obboleettii koo kan na dhaggeeffataa jirtu. Joobirarraa akka barannetti, joobirarraa akka barattetti dadhabbii kee kan hin gaafanne, dadhabbii keetiin kan hin dhumne, humna kee kan hin gaafanne, humni keef dadhabbii ati baaste immoo humna kee isarraa wanta tamma nyaachaa jirtu, wanta ati gara fuulduraatti nyaattu, wanta ati gara keetiif kaattu kan siin humna yoo ta'e itti fayyadamaa jirta yoo ta'e kun siin gargaaru. Itti dhama'uu qabda, itti rakkachuu qabda. Milkaa'ina kaleessaa wajjin dhamuun sirra hin jiraatu. Sababni isaa abboonni keenya, haadhonni keenya, hangafoonni keenya yaabbannoo ittiin gaara baanu tolchan yoo nu fidan yaabbannoo isaan tolchan sun, yaabbannoon sun hamma isaan deemuu danda'an qofa agarsiisa. Hamma ati deemuu dandeessu kan sitti agarsiisu immoo yaabbannoo ati hojjetattudha. Gaarratti deemuu dandeessuu fi gaarri an deemuu danda'u immoo tokko miti. Ani hamman deemuu danda'u sanan deemee gaara sanaaf yaabbannoo hojjedha. Tarii ati na caalaa deemuu dandeessa. Tarii ati kana caalaa baay'ee fagaattee deemuu dandeessa. An yaabbannoo meetira 1000 hojjedha yoo ta'e ati immoo kan meetira 100 hojjeta ta'uu danda'a.
So don't use my yaabannoo. Yaabannoo kun fayyadamin yaabannoo mataa keetii hojjedhu. Yaabbannoo abbaa keetiin fayyadamin yaabbannoo mataa keetii hojjedhu. Yaabbannoo obboleessa keetiin fayyadamin yaabbannoo mataa keetii hojjedhu. Because namni yaabbannoo sana asii tolche hamma yaabbannoo deemuu danda'u qofa hojjeta. Ati immoo hamma hojjechuu qabda kophaatti. Sun kan nama fayyadamuun milkaa'ina darbee waan ta'eef dhiisii kan keetti deebi'ee kana barra sirraa. Qabxii tokkoffaan milkaa'ina darbetti hin amanuu jechuudha. Qabxiin lammaffaan joobirri yeroo hundumaa ofiisaa qopheessa. Maalitti of qopheessa? Rakkinoota gurguddaa, chaalenjoota gurguddaa, lola gurguddaa, duumessa gurguddaa, qorra gurguddaa, wanta isa fuuldura jiru hundumaa wanta inni amma keessa jirurraa adda kan ta'e haala amma keessa jirurraa haala addaatiif of qopheessa. Tarii haalli inni amma keessa jiru mijataa fi ta'uu danda'a. Itti tolee jiraachuu danda'a. Mana bareedaa, godoo bareedaa ijaarratee keessa jira ta'uu danda'a joobirri. No, isa kana keessaa bahee ala bulu. Isa kana keessaa bahee qorra keessa bulu. Kana keessaa bahee jireenya gaarii ta'e, jireenya smoos ta'e jiraachuu. Kana keessaa bahee ilaalcha gaarii keessa jiraachuu. Ilaalcha amma keessa jiru keessaa bahee ilaalcha kan biraatti of qopheessa. Lola kan biraatti of qopheessa. Fiigicha kan biraatti of qopheessa. Hojii kan biraatti of qopheessa. Akkaataa itti kaleessa qurxummii qabate dhiisee amma immoo akkaataa kan biraadhaan qurxummii qabachuu barbaada. Yeroo hundumaa of qopheessa. So nus of qopheessuu danda'u nurra jiraata. Ofii keenyaaf qophoofna malee, ofii keenyaaf jireenya caaluuf qophoofna malee, ulfina caaluuf qophoofna, eebba caaluuf qophoofna malee nama kan biraa qopheessina. Yommuu ofii keenyaa qophoofnu namoonni kan biraa nurra ilaalanii qophaa'u waan ta'eef yeroo hundumaa qophaa'uu danda'u nurra jiraata. Qophaa'uudhaaf kan barbaachisu immoo haala itti barame iddoon itti tole keessaa bahuu danda'u nurra jiraata. Tarii haalli itti keessa jirtu sun si tolee jiraachuu danda'a. Meendaa guddaa nyaata ta'a yookaan meendaa bareedaa nyaatu sana qaqqajeelfattee itti fayyadamaa jiraachuu dandeessa. No, bahi achi keessaa haala sana keessaa bahi haala kan biraa immoo qilaate shaakaleeti. Itti of qopheessa. Hin beektu barri beelaa dhufuu danda'a. Hin beektu barri kana caalaa baraa atamma keessa jirtu caalaa barri quufaa bareedaan dhufuu danda'a. Hin beektu haala atamma keessa jirtu caalaa haalli baay'ee nama tolu jiraachuu danda'a. Haala sanaaf of qopheessa. Lolli atamma keessa jirtu kana kan caalu lola ammatti keessa jirtu kana kan caalu lolli gurguddaan sirratti banamuu danda'a. Sanaaf of qopheessa. Fiigicha amma keessa jirtu kana kan caalu fiigichi baay'een dhufuu danda'a. Kanaaf of qopheessa. Yeroo hundumaa joobirri of qopheessuu irratti argama. Yeroo hundumaa joobirri waa'ee isaa jijjiiruu haala amma keessa jiru keessaa bahu haala kan biraa keessaa bahu irratti argama. Dhaloota addunyaa kanaa baay'ee kan nyaate haala itti tole keessa jiraachuu. Akka biyya keenyaatti immoo haalli nu miidhe inni guddaan sabkonsheesii keenyaan miidhamuu keenya. Sammuun keenya inni hin argamne sammuun keenya inni hin mul'anne wantoota gurguddaa amane keessaa bahuun hin danda'amu jedhee fudhate baay'ee liqimsee isa keessatti argamu keenya. Fakkeenyaaf an mootii ta'uu nan danda'a moo hin danda'u gaafa jettee of gaafattu an hin danda'u jedha sammuun kee inni mul'anne sun. Maaliif hin danda'amu haala jedhu keessatti guddatte. Lakkii hin danda'ama. Isaaf of qopheessi. Mootii ta'uuf of qopheessi. Biyya geggeessuuf of qopheessi. Hin beektu borsootti kennamuu danda'a. Waldaa guddaa geggeessuu dandeessu. Waldaa sana geggeessuuf of qopheessi. Just be ready today. Har'a qophaa'uudhaaf of qopheessi. Har'a bulchuuf of qopheessi. Godina tokko geggeessuuf of qopheessi. Ofii kee bareechii qopheessuuf of qopheessi. Yoom har'a yoom amma. Maaliif haalonni nutti tolanii keessatti guddanne hundisaa hin danda'amudha. Keessaa bahuun hin danda'amudha. As keessaa yoo baate namni maal siin jedha. As keessaa yoo baate baluu maal siin jedha. As keessaa yoo baate riyaan maal siin jedha. As keessaa yoo baate obboleessi kee maal siin jedha. Abalu maal jedha maal. Namni waan tokko siin jedhu hin jiru. Hin danda'amu keessaa bahu. Of qopheessi yaalichaaf. Biyya geggeessuudhaaf of qopheessi. Waldaa gurguddaa qopheessu geggeessuudhaaf of qopheessi. Kitaaba gurguddaa barreessite dhaloonni akka isaa barataniif irraa baratanii immoo seenaa siif akka ta'uuf immoo of qopheessi. Amalaan joo biraarraa baradhe kan na gammachiisu inni guddaan yeroo hundumaa of qopheessu isaati. Wanta boritti dhufu hin beeku. Because bor hin beekamu. Eger hin beekamu. Amma kana booddee waan ta'u hin beeknu. Waan dhufu hundumaa wanta dandeessu nuu qopheessuu keeti. Kan si gargaaru. Namoonni baay'een deemanii chaalenjii keessaa bahuu dadhabu. Namoonni baay'een deemanii rakkina keessaa bahuu dadhabu.
namoonni baay'een deemanii haala nama tolu haala gaarii gaafuma aangoo argatan gaafuma mindaa guddaa argatan sana keessa darbuu dadhabu sana keessa ba'uu dadhabu. Kun maal of qopheessuu dadhabuu isaanii sammuudhaan of qophaa'e ilaalchaan qophaa'e piraaktikaalii waan hundumaatiin qophaa'e qaamaan qophaa'u nurra jiraata. Kun amala isa lammaffaa Joobirrii nu barsiisudha. Sadaffaan Joobirrii hin sodaatu. Joobira jettee sodaa hin jettu. Joobirri yeroo hundumaa akka darbuu danda'u, akka nyaachuu danda'u, akka dhiiga ishee qabee dhuguu danda'u beeka malee naan qabamtu kun jedhee hin beeku. Hammam gaaronni gurguddaan isa fuuldura yoo jiraatan, hammam rakkinoonni gurguddaan isa fuuldura yoo jiraatan, hammam duumessoonni haalli qilleensaa badaan duumessa Joobira fuuldura yoo jiraate, Joobirri takkaa guyyaa tokko nan nyaatama jedhee hin beeku. Joobirri yeroo hundumaa nan nyaadha, nan fiiga, nan ba'a, gaara kana nan diiga, duumessa kana ol darbee na deema. Roobni kun natti roobu, rooba kana gararraan jira jedha. Akka jedhu gaa. Because he is featured jireenya isaatii fi wanti inni yaadu uncertain miti. Joobirri yeroo hundumaa hin sodaatu. Atis tarii sodaachuu dandeessa. Amma waan asitti dubbachaa jiru kanaan as keessaa bayachi yoo naqee hoo akkamittan akka humna maaliin qaba, fira maaliin qaba, beekumsa maaliin qaba jechuu dandeessa. Hin dandeessa. Akka jechuu ati nama waan taateef anis akkasuma jedha waan ta'eef. Garuu hin sodaatin. Garuu isa keessatti dubbatu bira ga'uudhaaf hin sodaatin. Garuu lafa keessi jechaa jiru, hin geessasa siin jechaa jiru bira ga'uuf hin sodaatin. Akka hin sodaanne Joobirarra kan caalu humni si gargaaru. Joobirarra caalaa kan nama gargaaru tokko jira. Inni immoo Waaqayyoodha. Humni namaa Waaqayyoodha. Joobira akkasuma taata dheetti meenaan Joobirra akkuma sana ta'e. Namni akka sana taataa qofaan hin deemu. Namni hin taataa kana biratti immoo sin gargaaraatu jira. Dukkana keessatti hin nyaatamtu sin gargaaraatu jira. Rakkina keessatti qabamtee na deemtu ati jabaadhu malee sin gargaaraatu jira. Abidda keessatti akka hin gubanne ati hin sodaatin malee sin gargaara abiddicha bishaan sii godhaatu jira. Bineensota gidduutti yoo ergamte bineensota sana hin sodaatin akka dabartu beeki malee jedhamee ani garuu sin gargaaraatu jira kan namaa. Ati nama dhagaa. Kanaaf sodaatin. Sodaachuun sirraan jiraatu. Inni sadaffaan hin sodaatu Joobirri namni sodaachuu hin qabu. Inni afuraffaan Joobirarraa nuyi barru ol ka'ee iddoo qilleensi isa rakkisuu hin dandeenye, iddoo haalli isa rakkisuu hin dandeenye, iddoo duumessi isa rakkisuu hin dandeenye, iddoo arraagessi isa rakkisuu hin dandeenye, iddoo simbirroon isatti wacuu hin dandeenye, iddoo rakkinoota hundumaa gararraa ol ka'ee balali'a. Eenyuyyuu iddoo sana deemee balali'uu hin danda'u. Simbirroota keessaa warra koochoodhaan balali'uu danda'an kana keessaa lafa kanarra warra jiraatan warra mukarratti galan hundumaa keessaa iddoo Joobira irra balali'u sanarra balali'uu kan danda'u namni tokkoyyuu simbira tokkoyyuu hin jirtu. Iddoo ol fagoo anna samiitti maxxanee balali'a Joobirri. Maaliif? Sodaa keessa bahee sodaarraa darbeera. Agartee Joobiratti allaattii shishifiin itti fiigdee hin doorsisti. Joobira kan doorsisu yeroo baay'ee allaattii shishifii arraagessa faadha. Arraagessa na doorsisedha jedheen sodaatu Joobirri. Yeroo isheen doorsisa ishee baay'istu yeroo isheen waca ishee baay'istu ol ka'iinsa isaa dabala Joobirri. Ammas yeroo isheen waca ishee dabala fiiddee dhuftee kaa gaafa isheen jettu Joobirri ol ka'iinsa isaa dabala. Ol ka'iinsa kee dabale malee warra ishee wajjin siin dorgomuu barbaadan warra si rakkisuu barbaadan wajjin mataan na kusatin. Dabali ol ka'iinsa kee dabali iddoo jirtu dabali ilaalcha kee ol kaasi. Iddoo amma jirtu ol ka'ii mul'adhu malee Joobirra akka Joobiraatti ol ka'ii mul'adhu malee jaraa wajjin mataadhaan cabuu kee dhiisi. Namni iddoo ol ka'aarra jiraachuudhaaf kan inni uumame. Namni ol ka'iinsa mataasaa danda'e qaba. Ol ka'iinsa eenyuyyuu ittiin dorgomuu hin dandeenye kan mataasaa danda'e hundumtuu namni hundumtuu ol ka'iinsa mataasaa danda'e qaba. Ol ka'iinsa sanarra jiraachuu danda'u yaali. Ol ka'iinsa keerra jiraadhu. Gaafa namoonni ilaalcha dhiphaa qaban, namoonni ilaalcha jibbiinsaa qaban, namoonni ilaalcha jallaa qaban si mudatan isaan wajjin haasa'u. Ol ka'iinsa kee dabalati.
gara iddoo keetitti ol siqi. Gara bakka jirtutti ol siqi. Gara teessuma siif malutti ol siqi. Gara lafa siif malutti achi ol siqi. Ulfina siif malutti siqi. Duumessa siif malutti siqi. Rakkinoota sanarratti ol bayi. Gaafas warra siin morkatan, warra ilaalcha jal'aa qaban sana bira dabartee deemta. Joobirri takka simbirroota faana balali'ee hin beeku. Joobirri takka joobira akka isaatii wajjin iyyuu yoo inni tole jedhee wajjin walii galee qofa balali'a malee joobirri kophaasaa balali'a. Kophaasaa dhiira haadhasaa kophaasaa balali'a. Yoo balali'e immoo joobira malee nama kan biraa wajjin balali'a hin beeku. Kana jechuun maal jechuun ol ka'iinsa kee amma dabalaa deemtu namoota ol ka'iinsa isaanii dabatan, namoota iddoo isaanii irra jiran, namoota iddoo isaaniitiin mucucaan, namoota iddoo isaanii qabatanii jiran, warra dhugaa qabatanii deeman immoo hiriyoonfadhu wajjin deemi hariiroo wajjin uume jechuudha. Afuraffaan isa kana. Inni shanaffaan joobirri mul'ata qaba. Mul'ata perfect ta'e. Mul'ata sharp ta'e. Clear vision. Waan namatti tolu keessaa dhalli namaa joobira caalaa mul'ata ifaadhaaf uumame. Joobirri amala nama ajaa'ibu keessa kan inni qabu wanta tokko fageenya kiiloomeetira 5 irratti maal akka isheen fakkaattu, akkamitti akka isheen jirtu, eessa akka isheen jirtu, haalota naannoo ishee jirtu hundumaa qulqulleessee iji isaa sirriitti arguu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Joobirri deemee wanta nyaachuu barbaadu sana qabachuudhaa fi jalqaba dursa hundumaa adda baafata. Maal fakkaatti? Akkamitti jirti? Gara kamitti galagaltee jirti? Maaldha bineensi kun? Maaltu naannoo ishee jira? Kan jedhu adda baafata. Itu addan baafatiin joobirri lafa ka'uu qabu sanaa hin ka'u. Lafa jiruu hin ka'u. Ka'umsa isaa ka'uudhaaf gaafa jedhu distaansii ittiin achi ga'u waan beekuuf, yeroo akkamitti akka achi ga'u waan beekuuf, akkamitti qabachuu akka danda'u waan beekuuf callisee miti kan inni ka'u. Ilaa kunnoo bineensa tokko na'ee qabadha jedhee hin ka'u jiru. Adda baasa. Kiliirifaayi godha naannoo ishee. Erga adda baafatee fageenya kiiloomeetira 5 irratti erga adda baafatee booddee hin ka'a. Gaafa ka'u immoo rakkina natti ammaatee dudduuban deebi'u. Gaaratu na dabarsuu didee dudduuban deebi'u. Duumessatu baay'ate jedhee dudduuban deebi'u. Rooban natti rooba jedhee dudduuban deebi'u. Fookasiinsaa wanti kamiyyuu yoo itti dhufe, wanti kamiyyuu yoo jiraate ilaalchisaa, fookasiinsaa, xiyyeeffannoonsaa wanta arge sanarra jira. Wanta arge sana bira hamma ga'utti, hamma dhaqee qabatee deebi'utti gonkumaa iddoo biraa ilaaluu hin danda'u. Kanaaf atis mul'ata qabda yoo ta'e mul'ata kee ilaalaa deemuu danda'u sirra jiraata. Mul'ati kee maali? Mul'ata akkamii qabda? Mul'ati kee yoom xumurama? Mul'ati kee maal hojjechuu? Mul'ata kana immoo sodaataa jirtaa? Rakkinoota si mudatan sodaattee dudduubatti deebi'aa jirtaa? Moo ituma wanta mul'ata keetii addan baafate mul'ati kun kan keef kan kee ta'uu dhiisootu addan baasatiin kaatee galma kee beektaa, ka'umsa kee beektaa? Kanaaf mul'ata kee sana bira ga'uudhaaf jalqaba osoo hin ka'in dura mul'atichi maal? What I'm going to do? Maal naqee qabachuu danda'a? Maal naqee argachuu danda'a? Maal naqee bira ga'uu danda'a? Maal wantichi identify gochuu danda'u nurra jira. Joobirri iyyuu amma kana fagaate, joobirri iyyuu mul'ata amma kanaatiin utuu addan baafateen akka ergan kaane namni immoo akkamitti callisee akka nama fujunjilaa wayii fiiguu danda'a? Hin ta'u. Kanaaf namni kan inni gochuu qabu mul'ata isaa adda baafachuuf wantoota gurguddoo 3 beeku qaba. Inni tokkoffaan maal wanti hin arge kun? Isa kana deebii sirrii deebisuu danda'uu qabna. Maal wanti hin arge kun? Wanti hin arge kun maal? Kana baluuti moo? Kana baluuti moo? Abjuudha moo? Maal? What is it? Adda baasuu danda'u. Inni lammaffaan akkamittan achi ga'uu danda'a? Itoon ka'in dura jechuudha. Akkamitti? How kan jedhu deebii sirrii deebisuu danda'uu qabna. Inni sadaffaan when yookaan yoom, yeroo akkamii, yeroo kam keessatti achi ga'uu danda'a? Maal akkamitti, yeroo akkamii yookaan yeroo kamittan achi ga'ee qabachuu danda'a? Kanaaf strategic wanta ta'e haalota garaagaraa qopheessuu danda'uutu nurra jiraata. Mul'ata jechuun kana. Mul'ata jechuun isa namni callisee maa ani mul'atan qaba,
mul'atan qaba jecha faarfataa sirbaa deema miti. Mul'ati galma qabaachuu qaba. Yoom atti harka argachuu dandeessu qabaachuu qabda. Akkamitti akka qabachuu dandeessu qabaachuu qabda. Gaarota siif wanta argite gidduu jiru. Gaarota siif mul'ata kee gidduu jiru. Gaarota siif wanta qabachuuf deemtu gidduu jiru. Tooftaa ittiin gaarota sana diigdu qopheeffachuu qabda ta'uun kan hin dura. Otoo achiin ga'een dura meeshaa lolaa gurguddaa gaarota sanatti dhukaastee of jalaa diiguu qabdu. Ilaalcha jal'aa keessaa karaa itti ba'uu qabdu. Ulfina gadi bu'aa keessaa kaatee ulfina olaanaa bira karaa ittiin ga'uu qabdu qopheeffachuu danda'uu qabda. Waaw! Inni kun ilaalcha Joobiraa yookaan amala Joobiraa inni nu isa nurraa barachuu dandeenyu isa ja'affaa. Inni torbaffaa fi inni torbaffaan immoo Joobirri yeroo haara'umsaa fi yeroo ofiisaa qabaata. Yeroo ofiisaa, yeroo dhuunfaa isaati, yeroo itti waa'ee isaa yaadu, yeroo itti jireenya isaa sirreeffatu, yeroo itti fuuldura isaa sirreeffatu, yeroo itti kaayyoo isaa ilaalu, yeroo itti humna isaa haareffatu, yeroo itti haara'u, yeroo itti rakkina hundumaa kana keessaa deebi'ee immoo ofii isaa jijjiiree rakkinoota kan biraadhaaf wanta jireenya gara fuulduraatiif of qopheessu yeroo fudhata, yeroo haara'umsaa fudhata. Nama maal faatu haaressa? Nama hafuura waaqayyootu haaressa. Nama humna waaqayyootu haaressa. Nama yaada waaqayyootu haaressa. Yaadni waaqayyoo nama keessa galu ta'a namni haara'uu hin danda'u. Akkamitti yaadni waaqayyoo nama keessa galuu danda'a? Namni yaada waaqayyoo, ilaalcha waaqayyoo, hafuura waaqayyootiif yeroo sana kennuu danda'uu qaba. Yeroo itti yaadu qabaachuu qaba. Yeroo itti teenyee yaadnu qabaachuu qaba. Yeroo itti haaromfamnu qabaachuu qaba. Yeroo itti kadhannu qabaachuu qaba. Yeroo itti karoorsu qabaachuu qaba. Yeroo itti humni keenya haara'u jiraachuu qaba. Dhalli namaa ulfina jedhame sana kaayyoo waaqayyoo isa uumeef bakka ga'uu qabdu sana ga'uudhaafati akka Joobiraatti haara'uu danda'uu qabda. Joobirri waggaa 70 hanga 80 jiraataa jedha. Waggaa 70 hanga 80 gaafa jiraatu kana keessatti Joobirri tokko waggaa 70 jiraatanaan umuriinsaa gaafa waggaa 35 ga'u hin dullooma. Gaafa dulloomu dhanni isaa coomatitti baay'ata. Kochoon isaa inni ol ka'ee barrisuu danda'u sun, inni duumessa gararra deemuuf danda'u sun, coomni waan itti baay'atuuf ol ka'ee barrisuuf hin danda'u itti ulfaata. Ilkaanni isaa inni al tokkoon waa rukutee gargar baasee dhiiga ishee dhuguu danda'u sun inni jalaa dullooma caccabaa ta'a. Qeensa isaa inni al tokkotti qabuu danda'u sun jalaa illallaafa. So wantoota kana sirreessuuf Joobirri tarkaanfii gurguddaa ofirratti fudhata. Tarkaanfii inni ofirratti fudhatu keessaa inni guddaan iddoo eenyuyyuu dhaquu hin dandeenye. Iddoo rakkinaaf jedhanii eenyuyyuu dhaquu hin dandeenye. Iddoo baay'ee sodaatamaa, gaara baay'ee ol fagoo, gaara baay'ee cabbinirra jiru, gaara baay'ee qorru, iddoo baay'ee rakkinaatti dhaqee of galcha. Erga dhaqee of galchee booddee ilkaansaa isa baay'ee rakkinaa sana isa baay'ee sirriitti qabuuf danda'u sana ofirraa dhagaatti reebee ilkaansaa caccabsa hamma inni irraa madaa'ee dhumutti. Hamma inni caccabee foonitti itti ba'uu danda'utti hundi isaa tokkotu nafin aqee achitti ofirraa caccabsee fixa. Qeensa isaa dhagaatti reebee caccabsee ofirraa fixa. Kochoo isaa lamaan burqaa bishaanii jala ciisee amma inni tottoree irraa yaa'utti kochoon isaa achi jala ciisee hamma inni irraa ba'utti jala ciisa. Erga akkasitti haara'ee booddee humni isaa akkasitti erga tortoree booddee waan nyaatu waan dhugu dhabee rakkina hamaa keessa erga argee booddee rakkina kana booddee humni isaa haara'uuf jalqaba. Rakkina kana booddee ilkaan isaa biqiluuf jalqaba. Rakkina kana booddee kochoon isaa deebisee marguu jalqaba. Kana booddee humni isaa erga haara'ee booddee humni isaa erga dhufeefi booddee ilkaan isaa erga dhufeefi booddee kochoon isaa akka haaraatti erga itti bibbiqilee erga babbareedee booddee gara humna isaatti iddoo balallii ol ka'a, ulfina ol ka'a isa kaleessaatti iddoo kaleessaatti deebi'ee jira. Digalee namni keenya si haaressuudhaaf humni kan biraan sirratti dhufuun qabu. Siin si haaressuu kan barbaadu si uumu, siin si haaressuu kan danda'u si uumu, kaayyoo kee haaressuu kan danda'u si, mul'ata kee haaressuu kan danda'u si, ulfina amma kee jirtu kana caalaa ulfina kan biraatti darbuu kan danda'u si, lafa amma jirtu caalaatti dabartee lafa gaarii jiraachuu kan danda'u si mataa keeti. Namni kan biraan siin jiraatu ofii kee of haaressi, mee mul'ata kee haaressi, mee kaayyoo kee haaressi,
Barataa haaraa jettee bara duukaan haareffame. Barri bara ofuma caasaatti haara. Barri darbee barri baranaa kan baru boolaati. Amma mee yaada kee haaressi. Just mee ilaalcha kee haaressi. Ilaalcha kee irratti hojjetu. Ilaalcha kee jijjiiruu yaali. Sakalee isaarraa ilaalcha kee haaressime. Mee haaressi wayifan siin jedhe. Mee ofirratti yaadi. Mee xiqqoose yaadi. Mee waa'ee ilaalcha kee yaadi. Mee waa'ee joobiraa yaadi. Waggaa ati qabdu koo waggaa 100 miti. Waggaa 200 miti. Waggaa 300 miti. Hinduuta akka joobiraatis. Akka joobiraallee annee umurii keenya deemnee lafatti haareffannuu qabna. Sammuu keenya haareffachuu danda'u nurra jiraata. Sammuu keenya ofii keenya haareffachuu, yaada keenya mediteeshinii mataa keenya ofirratti fudhachuu danda'u nurra jiraata. Mediteeta gochuu nurra jiraata. Of dhaggeeffachuu nurra jiraata. Eessa humni koo inni laafaa? Eessa humni koo inni gad bu'aa? Eessa humni koo inni cimaa? Maalan gochuu danda'a? Maalan immoo gochuu hin danda'u? Maalan qaba? Maalan immoo hin qabu? Hariiroon namaa wajjin qabu akkamiin immoo gochuu qaba? Akkamittan nama nan jibbamuu nan jaalladha. Gara fuulduraatti maal gochuu danda'u narra jira. Of haaressi. Ofii keetiif haaromsa fudhadhu. Inni 8ffaa fi inni har'a nu irratti dhaabnu qabxiin 8ffaan joobirri callisaadha. Hubataadha. Agartanii har'aa jettiin naannoo joobiraa baay'ee wacciti. Nama kan waccisiisu wallaaluma isaati. Nama kan waccisiisu dadhabina isaati. Namni callisaan obboleessi callisaan beekumsa qaba. Namni callisaan humni isaa guutu. Namni callisaan beekumsa guutu. Kanaaf joobirri yeroo hundumaa callisaadha. Callisaadha jechuun immoo mirga isaa hin gaafatu. Mirga isaa dabarsee kenna jechuuti. Kanaaf hubannaadhaaf callisaatti guddadha. Kun joobirarraa yoo baranne nu gargaara jedhee kanan isinii qoodu jaalladhe. Kanaaf wanta asirraa baranne kana yoo jaallattanitti dhaggeeffattanii amma xumuraatti isinitti toleera jettee hiriyoota keessaniif qoodaa. YouTube keenya immoo subscribe, share nuuf godhaa. Sagantaa kan biraa hanga nutti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.